falli jade ilmi birru shandadaka shandandenya akawaka Ethiopia lafa monama shanefi abao OLF kafao himbarena bartu oromoda martu Roorroo fi gaaffii saba isaa karaa aartiin ibsurraa duuba kan hin jenne Keekiyyaa Badhaadhaan aartistoota jajjaboo Oromiyaan qabdu keessaa isa tokkodha. Egaan viidiyoo keenya har'aan sirboota Keekiyyaa Badhaadhaan uummata biraan ga'e keessaa agartii ba'ee qaban duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquun hamma dhumaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Afrikaa shirriyaan gooftaa mul'ayoo miti gidira akkamiti rajeduma Sadarkaa shanaffaa irratti kan argamu sirba barii jedhu yoo ta'u sirbi kun mootummoota darbaniin akkanumallee mootummaa amma jiruun dararaan uummata Oromoo irraa akka hin dhaabbanne kan calaqqisuu fi karaa shubbisaanillee tiktokoroota beekamoo falmattuu damboo baafaa kan hirmaachisedha. Egaan sirbi kun bara 2022 karaa YouTube chaanaalii ofuma isaa Keekiyyaa Badhaadhaan gadhiifamuun agartii miliyoona 1.3 fi laayikii 41,000 ol qabaachuun sadarkaa shanaffaa irratti kan argamudha. Sirbi sadarkaa arfaffaa irratti argamu sirba dhugaa amma seenaaree jedhu yoo ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2018 YouTube irratti maxxanfamuun agartii miliyoona 2 olii fi laayikii 11,000 ol qabaachuun sadarkaa arfaffaa irratti kan argamudha. Warri kun warran warri kun siif karra kaallu labee dhufee manaasii dhabee warri abeebee tufaadha warri tisaanii cufaadha. Sirbi warri kun jedhu kun sirboota Keekiyyaa Badhaadhaan beekamtii guddaa akka horatu taasisan keessaas tokko yoo ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2017 karaa YouTube chaanaalii Oromimpisiin gadhiifamuun agartii miliyoona 2.3 fi laayikii 15,000 ol qabaachuun sadarkaa sadaffaa irratti kan argamudha. Kakuu barakaanii madaqnaa wallaalle afaanii Sirbi madaqoo jedhu kunis akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2021 karaa YouTube chaanaalii ofuma isaa Keekiyyaa Badhaadhaan gadhiifamuun agartii miliyoona 4.4 fi laayikii 78,000 ol qabaachuun sadarkaa lammaffaa irratti kan argamudha. Gaafa guulaa nu guulchisa gaafa duulaa nu duulchisa. Sirbi barraaq jedhu kun sirboota Keekiyyaa Badhaadhaan gadhiise keessaa sadarkaa jalqabaa irratti kan argamu yoo ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2020 yeroo itti goonni keenyaa Haacaaluu Hundeessaan wareegametti YouTube irratti maxxanfamuun agartii miliyoona 5.5 olii fi laayikii 80,000 ol qabaachuun sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamudha. Maatiiwwan chaanaalii keenya sirboota Keekiyyaa Badhaadhaa isin dhiyeessine keessaa kan irra jaallattan koomentii irratti barreessuun akkasumas chaanaalii keenya like share subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha viidiyoo biraan ammoo arginutti nagaatti.